Hooggantoonni olaanoo naannoo Amaaraa aanaa Dawaa Caffaatti kilaastera kuduraalee fi muduraalee daawwatan. Hooggantoonni olaanoo naannoo Amaaraa aanaa Dawaa Caffaatti kilaastera kuduraalee fi muduraalee fi kanneen biroo misoomfamaa jiran daawwataniiru. Sagantaa daawwannaa kanaan afyaa'ii mana maree naannoo Amaaraa Aadde Faantuu Tasfaayee, itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa Yirgaa Siisayii fi hooggantoonni biroon argamaniiru. Daawwannichaanis bulchiinsa sablammii Oromoo qofa osoo hin taane naannoon Amaaraa oomisha fuduraa irratti dandeettii fi ga'umsa guddaa akka qabu kan agarsiise ta'uunis ibsameera. Xiyyeeffannoon guddaan damichaaf yoo kenname naannichi faayidaa ofiirra darbee bakkeewwan biroof nyaata dhiyeessuu danda'as jedhameera. Hooggantoonni olaanoo naannoo Amaaraa dureewwan amantaa Goojjam Kaabaa waliin magaalaa Baahir Daaritti mari'atan. Itti aanaan bulchaa olaanaa naannoo Amaaraa Dr. Abduu Huseen abbootiin amantaa adeemsa ijaarsa nageenyaa fi hawaasaa keessatti akka eegdota dhugaa haqaa fi araaraatti kan ilaalaman ta'uu ibsaniiru. ተተኪ ትውልድ እያጣንም ስለሆነ እንደ ክልል በደንብ እኔ ሳንፈራራ ከዚህ በኋላ የቆየነው ጊዜ ይበቃናል። ኢኮኖሚያችን ወድሟል። ስለዚህ ትላንትናው ችግር ማን ያመጣው ብለን ስንል ሁላችንም መዚህ ውስጥ ያለነ hirmaanna abbootii malee ijaarsi nageenyaa fi adeemsi walitti bu'insa hiikuu bu'aa kan hin qabne akka ta'e himaniiru. Abbootiin amantaa jaarsolii biyyaa waliin qindoomuun qaamoleen hidhatan nagaan akka galan taasisuun barbaachisaadhas jedhaniiru. ያላችሁን የግብረ ገብነት የስነ ምግባር የመንፈሳዊነት የበላይነት በአግባቡ ተጠቅሞ ህዝብን መግራት Interpiraayizonni maayikiroo xiqqaa fi giddu galeessi carraa hojii bal'aa uumuudhaan fayyadama diinagdee lammiilee mirkaneessaa jiru jedhan deetaan ministeera hojii fi ogummaa Salomoon Sookaa. Egzibiishinii fi baazaariin maayikiroo xiqqaa fi giddu galeessi ministeerri hojii fi ogummaa deeggartoota misoomaa waliin ta'uun qopheesse magaalaa Addis Ababaa paarkii Michoomaatti ifatti banameera. Deetaan ministeera hojii fi ogummaa Salomoon Sookaa akka jedhanitti interpiraayizonni maayikiroo xiqqaa fi giddu galeessi bu'uura diinagdee biyyaa isa guddaadha. Interpiraayizonni kunniin carraa hojii bal'aa uumuun fayyadama diinagdee lammiilee mirkaneessaa jiru jechuun dubbataniiru. Mootummaan faayidaa tarsiimawaa seektara kanaa hubachuun bu'a qabeessummaa isaa caalaatti mirkaneessuuf xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa akka jiru seeraniiru. Ministeerri hojii fi ogummaas shoorri seektarri kun carraa hojii uumuuf qabu ጉዳይ ከተው ስርና ጫሰፈማ ሚጀታ ድሪርሱሳ ቤክስሰኒሩ በአመት ውስጥ ከመንፈጥራቸው የስራ እድሎች ከ70% ከ60 እስከ 70% ያህሉ በኢንተርፕራይዞች ነው የሚፈጠረው። የኢትዮጵያ ብልጽግና አረንጓዴ ብልጽግና እንዲሆን እንፈልጋለን። ኢትዮጵያን ጌጅባ አማያፊ መገሪሳቲን አዱኛ ድርሱፍ ቆጶፍቴ ጅርቲ ጀደን itti aanaan muummicha ministeeraa obbo Tamasgeen Xurunaa. Itti aanaan muummicha ministeeraa obbo Tamasgeen Xurunaa agarsiisa sochii magariisa Itoophiyaa bara 2025 bananiiru. Obbo Tamasgeen Xurunaa ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin imala badhaadhina magariisa dhaloota itti aanutti dabarsuuf taasifnee damee hundaan milkaa'inaan itti fufeera jedhaniiru. Agarsiisni kun teekinooloojiiwwan geejjiba magariisaa haaraa agarsiisuu qofa osoo hin taane waldhabdee fi tumsa waloo mootummaa investorotaa fi hawaasa gidduutti uumuuf waltajjii ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaan geejjiba ammayyaa fi magariisaatiin addunyaa dursuuf qophooftee jirti. Annisaa haaromfamuu danda'u geejjiba ammayyaa waliin walitti makuuf kaarboonii gadi lakkifamuu hir'isuun Itoophiyaan imala industirii magariisaa አፍሪካ keessatti adda duree taasisaa jira jedhaniiru. የካርበን ልቀትን ለመቀነስ እና ንጹህ የትራንስፖርት ስርዓቶችን ለማስፈን ለውጥ አስፈላጊ ነው።